Tole walitti deebinee raarrallee dhumaan nagaadha isiniin jechuun barbaada. Egaa harrallee barumsatti fufnee kutaa 28ffaa walii wajjin ilaalla. Egaa yeroo darbee waa'ee maqaa ilaalleera kutaa barnoota 27ffaa keessatti gidduu kana naannoo kutaa 25ffaa natti fakkaata eegallee waa'ee garee jechootaa barachaa jirra. Egaa itti fufee barumsa san jala jirra ammayyuu. Egaa yeroo darbee maqaan bakka gurguddaa gareen jechootaa bakka gurguddaa shanitti qoodama jennee turre. Tokkoffaan maqaadha jennee lammaffaan ibsa maqaati jechuudha. Har'a isa lammaffaarra geenyerra jechuudha qoodama gareewwan jechootaa yookiin paartii of speech jennan keessaa isa lammaffaarra jirra jechuudha har'a. Kanaaf yeroo darbee waa'ee maqaa qoqqoodama maqaa ilaallee jirra kallattii garaagaraatiin. Akkasumas immoo waa'ee maqaallee ilaallee turre jechuudha. Egaa har'a immoo ibsa maqaa jechuun maal jechuudha kan jedhu walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa ibsa maqaa jechuun maal akka ta'e, maaliif akka fayyadamnu, eessatti immoo akka fayyadamnuu fi yoom akka fayyadamnu afaan Oromoo keessatti ni ilaallaa jechuudha. Egaa inni kun afaan Ingiliziitiin adjective jedhama jechuudha. Ibsa inni yookiin immoo ibsa maqaa inni jennu kuni eegamee itti fufnee waluma wajjin ni ilaalla jechuudha. Egaa ibsa maqaa yookiin maqibsii maali? Egaa asirratti jechi maqaa jedhu kuni jechi ibsa maqaa jedhu kuni egaa ibsaa fi maqaa jechuudha walitti. Egaa ibsa maqaa jedhama walitti yookiin immoo gabaabbatee yommuu barreeffamu seerluga afaan Oromoo keessatti yeroo fayyadamnu akka garee jechootatti maqibsii jedhama. Maqibsii jedhama. Egaa jechoonni kunis ibsaa fi maqaa kan jedhu itti dhufee maqibsii kan jedhutu akka kanatti gabaabbatee waamama jechuudha. Kanaafuu maqibsii jechuun ibsa maqaa jechuudha. Maaliif booddee barumsa kana keessatti maqibsii jedheetan fayyadamu waan ta'eef maqibsii jechuun ibsa maqaatti gaafa gabaabbatee barreeffamu akkuma yeroo darbee bakka maqaa fi maqaa walitti fidnee maqaa jenne sana ibsaa fi maqaa walitti fidnee ibsa maqaa jennee akka kanatti gabaabsinee barreessine. Egaa ibsa maqaa yookiin maqibsii kana jechuun maal jechuu akka ta'e walii wajjin ni ilaalla jechuudha. Egaa namoonni haaraa taatan namoonni har'a gara chaanaalii keenyaa dhuftanii bagana kan dhuftan jenna. Akkasuma immoo namoonni hordofaa turtan illee irra deebitanii bagana kan dhuftanii. Egaa namoonni immoo haaraa taatanii gara chaanaalii keenya dhuftanii chaanaalii keenya subscribe like gochuudhaan nu jajjabeessaa jenna. Yoo barumsi keenya isin tole nama biraatiif isin taa'ee hojjettan immoo namoota birootiif share gochuu dandeessu. Akkasumas itti fuftanii namoonni waliin barachuu barbaadan karaa garee keenya telegiraamii yookiin waatsaappii yookiin fuula feesbuukii garjallaa viidiyoo kanarra isiniif hanqaa jiraan nutti makamtanii waliin barachuu dandeessuun isiniin jedha. Egaa garuu barumsa keenyattan deema. Egaa maqibsii jechuun jechoota maqoota yookiin bamaqoota faana bu'anii yookiin hordofanii odeeffannoo haala maqoota yookiin bamaqoota kennuun tajaajilanidha jechuudha. Egaa maal jechuudha? Isaan kun jechoota ta'anii immoo maal fayyadu? Waa'ee maqaa yookiin bamaqaa nuuf ibsu jechuudha. Waa'ee maqaa yookiin bamaqaa sana sirriitti nuuf ibsu jechuudha. Egaa maqaa jechuun maal akka ta'e ilaallee turre, bamaqaa jechuun maal akka ta'e yeroo darbe ilaallee turre. Egaa maqaa jechuun ittiin waamama waan tokkooti jennee jirra. Bamaqaa jechuun immoo kan maqaa bakka bu'ee tajaajilu jennee kutaa barnoota keenya 27ffaa keessatti ramaddii isaa wajjin sirriitti ilaallee jirra. Egaa kan namoonni viidiyoo kana ilaaltanii waa'een bamaqaa fa'aa waa'een maqaa gaaffiis ta'e duuba deebitanii viidiyoo keenya barnoota 27ffaa, 6ffaa, 5ffaa yoo ilaaltanii waa'ee maqaa fi bamaqaa sirriitti hubattu jechuudha. Maaliif isa osoo hubatanii asitti immoo waa'ee kanaa haasa'uun xiqqoon ulfaata waan ta'eef duuba deebi'aa ta'u waa'ee bamaqaa, waa'ee maqaa, qoqqoodama maqaa adda baafadhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa maqibsii kan jennu kuni
waa'ee maqootaa fi bamaqootaa nuuf himu jechuudha. Yookiin waa'ee maqootaa fi bamaqootaa nuuf ibsu. Akkamitti immoo ibsu? Maqaa yookiin bamaqaa kana hordofuudhaan yookiin itti aananii galuudhaanii waa'ee maqaa sanaa caalatti nutti himu jechuudha. Waa'ee maqaa sanaa caalatti nuuf ibsu jechuudha. Egaa fakkeenya fudhannee yoo ilaalle salphumatti nuuf gala waa'ee ibsi maqaa kuni. Mee fakkeenya kanneen fudhadhaa. Fakkeenya kanarratti mee fakkeenya tokkoffaa kana ilaalaa. Akkas jedha. Sangaa gurraacha bite. Sangaa gurraacha bite. Egaa asirratti maqaan eenyudha? Sangaa kan jedhu kun maqaadha. Egaa gulummoon duuba inni kan jedhu hin jira. Inni sangaa gurraacha biteedha. Egaa gulummoo sadokataadha. Sangaa gurraacha bite jedha. Egaa asirratti kan inni bite maalidha? Sangaa bite. Sangaa bite. Egaa sangaa akkamii bite? Sangaa gurraacha bite. Sangaa gurraacha guddaa bite jechuu dandeenya. Caalatti ibsuu dandeenya. Jechoota biraatti dabaluun maqaa ibsa maqaa kana jechuudha. Garuu amma gabaabseetumanii sangaa gurraacha bite hin jedhe. Egaa amma sangaa gurraacha bite inni jedhu kuni gurraachi kan jedhu kuni waa'ee sangaa kanaa sirriitti nutti himee jechuudha. Osoo nama fakkeenyaaf kana biraa haqee, osoo gurraachi kan jedhu biraa haqee sangaa bite. Sangaa akkamii bite kan jedhu gaaffii nutti uuma ture. Sangaa bifa akkamii qabu bite osoo jennee gaaffii sammuu keenyatti uuma. Kanaaf ibsoonni maqaa kunniin gaaffii akkasii kana nuuf deebisu. Kanaafuu maal isaan jechuudha? Jechoota maqaa hordofanii yookiin maqaatti aananii galuudhaanii waa'ee maqaa sanaa caalatti nuuf ibsan jechuudha. Egaa sangaa gurraacha bite kan jedhu keessatti gurraacha kan jedhu kuni sangichi gurraacha ta'uu bite jechuudha. Fakkeenyaaf tolaan sangaa gurraacha bite yoo jenne, sangaa bite yoo jenne sangaa akkamii bite jennee gaaffii sammuutti uumuu danda'a. Kanaaf sangaa gurraacha bituusaa deebii akka sanaa nuuf kennu jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyaa gaarii qaba. Hiriyaa gaarii qaba. Egaa inni tolaa yookiin abdataan hiriyaa gaarii qaba. Egaa hiriyaa qaba yoo jenne hiriyaa akkamii? Hiriyaa badaa moo hiriyaa gaarii moo hiriyaa akkamii akka ta'e caalatti waa'ee hiriyaa kana hubachuudha fi ibsi maqaa gaarii jedhu as dhufe jechuudha. Kanaafuu waa'ee hiriyaa kanaa nutti himee maal jedha jechuudha? Hiriyaan kun hiriyaa gaarii ta'uusaa nutti hima jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf niitii dheertuu fuudhe. Egaa kan inni niitii fuudhedha. Niitii akkamii fuudhe? Niitii dheertuu fuudhe kan jedhu kuni akka kanatti gaaffii akka isaan of deebisa yookiin immoo maqaa kanatti aanuudhaan waa'ee maqaa sanaa sirriitti nuuf ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf rafaadhaatti buna Wallaggaa dhuge. Buna dhugeera. Buna eessaa dhuge? Buna Jimmaa dhuge moo? Buna Wallaggaa dhuge? Buna Booranaa dhuge? Buna kan akkamii dhuge? Gosa bunaa sana buna akkamii akka ta'e sirriitti nuuf ibsa jechuudha. Fakkeenyaaf buna Wallaggaa gurraacha dhuge yoo jenne akkasitti caalatti itti daddaballee ibsuu hin dandeenya ibsa maqaa kana. Garuu gabaabsinee buna Wallaggaa dhuge jenne Wallagga kan jedhu kun amma buna Wallaggaa ta'uusaa ibsa jechuudha. Buna Wallaggaa ta'uusaa ibsa. Akkasuma shanaffaarratti muka guddaa mure. Inni muka mure. Muka akkamii mure? Muka guddaa mure. Kanaafuu guddaa kan jedhu kuni mukni kun kan akkamii akka ta'e nuuf ibsa jechuudha. Egaa jechoonni akka kanatti maqaa hordofanii yookiin immoo bamaqaa hordofanii galuudhaan waa'ee maqaa sanaa caalatti nuuf ibsan kunneen maal jedhamu? Ibsoota maqaa yookiin maqibsii jennaani jechuudha. Isaan kun ibsoota maqaa yookiin maqibsii jennaani jechuudha. Egaa isaan kunniin gosa garaagaraa qabaachuu danda'u afaan Oromoo keessatti gara booddee irratti gosoota isaanii amma danda'ame irraa ni ilaalla. Egaa kun akkuma fakkeenya isiniif ta'u akkuma waa'ee maqibsii kanaa fakkeenya nu hubattaniif maaliif jechaan jalqaba hiika isaa isinitti himira. Egaa hiika isaa isin yoo isinii galuu baate salphumatti fakkeenya irraa ni hubanna. Egaa kunniin ibsa maqaa yookiin maqibsii kan jedhaman jechoota akka kanaati jechuudha. Egaa jechoonni armaan olitti jala sararaman kunniin isaan waa'ee maqaa sanaa ibsu, waa'ee maqaa sanaa ibsu. Egaa osoo ibsoonni maqaa kunniin hin jiraanne ta'e waa'ee maqoota sanneenii sirriitti hubachuu dhabuu dandeenya. Akkasumas waa'een maqoota sanneenii gaaffii sammuu keenyatti uumuu danda'a. Mee fakkeenyaaf akkana jenne sangaa bite. Sangaa akkamii bite? Kanaafuu sammuun keenya gaaffii uume jechuudha. Inni amma sangaa bite, sangaa guddaa bite moo? Sangaa xiqqaa bite moo? Sangaa gurraacha bite moo? Sangaa diimaa bite moo? Sangaa isa dulloome moo? Sangaa isa daa'ima bite moo? Kan akkamii akka bite hin beeknu sangaa bite jedha akkanumatti yaada waliigalaati. Kanaaf asitti amma
waa'een maqaa kanaa sirriitti hin ibsamne jechuudha. Egaa gaaffii kana immoo kan deebisan maal jedhamu? Maqibsoota jedhamu. Egaa sangaa guddaa bite, sangaa gurraacha bite, sangaa diimaa bite, sangaa gurraacha guddaa bite, sangaa gurraacha xiqqaa bite jennee maqaa kana booda ibsoota maqaa asitti dabaluudhaanii sirriitti ibsuu dandeenya jechuudha waa'ee maqaa kana. Garuu yoo ibsoonni maqaa kun hin jiraatinii waa'ee wanta haasa'amaa jiru sanaa sirriitti hubachuu hin dandeenyu. Kanaaf sirriitti akka hubannuu fi egaa ibsoonni maqaa barbaachisoo ta'uu isaanii kanarraa hin hubannaa jechuudha. Fakkeenyaaf hiriyaa qaba. Hiriyaa akkamii qaba kan jedhu gaafi nutti uuma. Hiriyaa gaarii qaba moo? Hiriyaa badaa qaba moo? Hiriyaa baay'ee isa gargaaru qaba moo? Hiriyaa baay'ee isa jalaa hatu qaba moo? Hiriyaa baay'ee isa qo'achiisu qaba moo? Hiriyaa akkamii qaba? Egaa hiriyaan sun kan akkamii akka ta'e kan sirriitti nu ibsan ibsoota maqaati. Garuu himni kun ibsa maqaa waan dhabeef sirriitti waa'ee wanta sanaa addan baafanne jechuudha. Addan baafanne. Akkasuma fakkeenyaa fi sadaffaa irratti niitii fuudhe. Niitii akkamii fuudhe? Niitii bareedduu fuudhe moo? Niitii fokkiftuu fuudhe moo? Niitii dheertuu fuudhe moo? Niitii gabaabduu fuudhe moo? Niitii kan akkamii fuudhe jechuun waa'ee niitisaa sanaa sirriitti osoo asitti ibsii gashinee sirriitti nu ibsa jechuudha. Amma garuu niitii fuudhe jennee fuudhuu isaa beekna malee kan akkamii fuudhe kan jedhu wanti beeknu tokko hin jiru jechuudha. Garuu ibsoota maqaa kanatti finnee yoo gashinee sirriitti waa'ee niitii namni suna fuudhe sirriitti hubanna jechuudha. Fakkeenyaaf raffaa irratti buna dhuge. Buna akkamii dhuge? Buna eessaa dhuge? Fakkeenya buna eessaa dhuge inni gaafachuu dandeenya. Buna Wallaggaa moo? Buna Jimmaa moo? Buna akkamii dhuge? Akkasuma immoo akkuma buna eessaa inni kana buna akkamii dhuge inni gaafachuu dandeenya. Buna gurraacha moo? Buna aannaniin dhuge moo? Buna qorraa dhuge moo? Buna ho'aa dhuge moo? Kan jedhu wanta adda bahee hin jiru buna dhuge jenna malee. Kanaafuu asirratti wantoota hafantu jira jechuudha. Caalatti akka waa'een maqaa kana waa'een buna kanaa ibsamuuf egaa isaan sun ibsoota maqaa jedhamu. Akkasuma fakkeenya muka mure. Muka akkamii mure? Yookiin muka kam mure? Muka ejersaa mure moo? Muka harbuu mure moo? Muka waddeessaa mure? Muka guddaa mure moo? Muka xiqqaa mure? Muka gogaa mure moo? Muka jiidhaa mure? Kanaaf akka sirriitti ibsamuuf ibsoonni maqaa akka barbaachisan ni hubanna jechuudha. Egaa isaan baay'ee barbaachisoodha ibsoonni maqaa. Waa'ee maqaa sanaa sirriitti nuuf ibsuudhaan yookiin sirriitti waa'ee maqaa sanaa akka beeknu taasisuu keessatti ga'ee guddaa qabu jechuudha ibsoonni maqaa. Egaa kaakuniini akkaataa barbaachisummaa isaanii hamma tokko akka hubattanii fi egaa itti fufnee amma immoo gosoota maqibsii kan inni ilaalla. Gosoota maqibsii. Egaa gosoota akkamii qabu kan jedhu mee gosoota muraasatti qoonnee ilaalla. Egaa asitti gosoota hunda isaan tarreessa jechuu miti. Egaa gosootuma muraasan tarreessa. Egaa caalatti immoo isin adda baafachuu dandeessu kitaaba garaagaraa dubbisuudhaanii. Egaa akkuma asitti barumsa bu'uuraa isiniif ta'uudhaaf gosoota maqibsoota kana muraasa nan kaasa fakkeenya isaanii wajjin naannoo 6-7 ta'an asitti nan tarreessa. Egaa achirra dhaabattanii fakkeenya garaagaraa shaakaluu dandeessu. Tanii barreeffama garaagaraa dubbisuu dandeessu. Wali caalatti baruu barbaaddanii egaa maqibsoonni gosa adda addaatti qoodamu. Egaa isaanis mee tokko tokkoon haa ilaallu muraasa fudhannee. Fakkeenya fi maqibsoota baay'ina ibsan haa ilaallu. Maqibsoota baay'ina ibsan. Egaa maqibsoonni baay'ina ibsan kunniin waa'ee baay'ina maqaa sanaa ibsu jechuudha. Waa'ee baay'ina maqaa sanaa ibsu ta'ee egaa jechi baay'ina jedhu kun baay'ina jennee gagalachuutu barreessuu dandeenya. Egaa jechi yookiin maqibsoonni akka kanaa kuni maal godhu jechuudha? Baay'ina maqootaa ibsu jechuudha. Baay'ina maqootaa maqaa sanatti ananii gashuudhaan galuudhaan yookiin maqaa sana hordofuudhaanii baay'ina maqaa sanaa yookiin hammamtaa jenna gama biraatiin. Hammamtaa kan jennu nu ibsa jechuudha. Kanaafuu gaaffii hammam jedhu nuuf deebisu jechuudha. Egaa gosoonni maqibsoota kunniin gaaffii hammam jedhu nuuf deebisu jechuudha. Gaaffii hammam jedhu nuuf deebisu. Fakkeenyaaf inni hoolota baay'ee qaba. Egaa hoolota hammamii qaba? Baay'ee qaba kan jedhu kuni baay'ina hoolota sanaa nuuf ibsanii jechuudha. Hoolonni sun hammam akka ta'an baay'ee akka ta'an nuuf ibsan jechuudha. Egaa gaaffii hammam jedhu deebisuu jechuudha. Yeroo hundumaayyuu maqibsoonni baay'inaa kunneen gaaffii hammam jedhuuf deebii kennu jechuudha. Kanaaf inni hoolota baay'ee qabaachuusaa ibsa jechuudha. Akkasuma daa'imman hundi tapha jaallatu yookiin tapha jaalatu. Egaa daa'imman hammamii kan jedhu hundi daa'imman hundi tapha jaalatu.
Egaa hundi kan jedhu kuni baay'ina daa'immanii tapha jaallatanii ibsa jechuudha. Kanaafuu baay'ina kan jedhu suni jecha hundi jedhu kanaan bakka bu'ee hundi yookiin hundumti isaayyuu yookiin cufti daa'imni cufti tapha jaallatu jennee akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Akkasuma fakkeenyaaf barattoonni muraasni mana barumsaa irraa hafuu ni baay'isu. Egaa asirratti barattoonni hammamii kan jedhu kuni muraasni kan jedhu kuni hammamtaadhaaf yookiin hammam kan jedhuuf deebii kennuudhaaf nu tajaajilu. Akkasuma baay'ina barattoota mana barumsaa irraa hafanii nu ibsa jechuudha. Muraasni kan jedhu baay'ina barattoota mana barumsaa irraa hafuu baay'isanii nu ibsa. Akkasuma fakkeenyaaf hangaa'ota xinnootu walgahii irratti argame. Hangaa'ota xinnoo. Egaa xinnoo kan jedhu kuni hammam kan jedhu deebii nuuf deebisa jechuudha. Egaa maqibsoonni akka kanaa maqibsoota baay'ina maqootaa ibsan jechuudha. Maqaatti aanuudhaan yookiin maqaa sana dursa itti fufanii yookiin hordofanii galuudhaanii waa'ee maqaa sanaa hammam akka baay'atu yookiin hammamtaa maqaa sanaa ibsan jechuudha. Fakkeenyaaf baay'inni jedhu hammamtaa hoolaa ibseera. Hundi kan jedhu hammamtaa daa'immanii ibseera. Muraasni kan jedhu hammamtaa barattootaa ibseera. Xinnoota kan jedhu hangaa'ota kan jedhu ibseera jechuudha. Egaa isaan kunniin gosoota maqibsoota baay'ina ibsanii jenna jechuudha. Egaa jechoota isaarratti hundoofne maqibsoota kan akka baay'ee, xinnoo, muraasa, hedduu, danuu, bicuu waan akkasiin kunniin egaa baay'ina akka ibsan hubachuu hin dandeenya jechuudha. Akkaataa agarsiisa isaaniirraa. Egaa jechoota sanniin hin tarreessine isintu fudhachuu dandeessu jechuudha. Inni biraa maqibsoota lakkoofsa ibsan. Maqibsoota lakkoofsa ibsan. Asirratti qubeen tokko keessaa natti fakkaata. Barreeffama koo keessatti. Kanaafuu isaan kun maqibsoota lakkoofsa ibsan. Egaa kaasaa kun lakkoofsa maqibsootaa ibsu jechuudha. Meeqa kan jedhuuf immoo deebii kennu jechuudha. Isaan kun kanneen baay'ina maqootaa lakkoofsan agarsiisu jechuudha. Isaan kun gaaffii maal jedhuuf deebii kennu jechuudha. Gaaffii meeqa jedhuuf deebii kennu jechuudha. Jalqaba irratti maqibsoota baay'inaa ilaallu. Isaan gaaffii maal jedhuuf deebii kennu hammam yookiin hammamtaadhaaf deebii kennu jechuudha. Isaan kun garuu meeqa kan jedhu lakkoofsan ibsamuu qaba jechuudha. Lakkoofsan. Inni biraa sun jechoota lakkoofsa yookiin baay'ina agarsiisanii ibsamaa. Inni kun garuu maqibsoota lakkoofsan ibsama jechuudha. Isaan kun fakkeenya fudhannee ilaalla. Fakkeenyaaf dareen keenya barattoota 10 qaba. Dareen keenya barattoota 10 qaba. Egaa dareen keenya barattoota meeqa qaba? 10 qaba. Kanaafuu meeqa qaba jechuudha? 10 qaba. Kanaafuu barattoota 10 qabaachuu isaa ibsa jechuudha. Baay'ina barattoota 20 qabaachuu danda'a. 30 jennee ibsuu dandeenya. Kanaafuu isaan kun maqibsoota baay'ina maqaa sana lakkoofsan. Egaa barattoota kan jedhu maqaadha. 10 kan jedhu maqibsi maqaa isaa ta'anii galiidha. Tolaan ijoollee 4 qaba. Ijoollee meeqa qaba? 4 qaba. Egaa gaaffii meeqa jedhuuf deebii kennan jechuudha. Akkasuma konkolaataa haaraa 2 bite. Konkolaataa meeqa bite? Haaraa 2 bite. Egaa asirratti haaraa kan jedhu kunis akkuma isa maqaati. Egaa inni kun maalummaadha booda irratti ilaallaa. Garuu asirratti 2 isheen jettu kuni baay'ina konkolaataa bitamee meeqa kan jedhu nuuf deebisaa jechuudha. Nuuf deebisa jechuudha gaaffii akka sanaa. Afuraffaa irratti hangaa'ota 50tu walgahii irratti argame. Egaa asirratti baay'ina hangaa'ota walgahii irratti argamanii nutti hima jechuudha. 50 kan ta'anii walgahii irratti argamuusaa nuuf jechuudha. Baay'ina hangaa'ota meeqa kan jedhu nuuf deebise. Fakkeenya 5ffaa irratti aanan keenya gandoota 20 of jalaa qaba. Egaa 20 kan jedhu kuni baay'ina gandoota aanaa keenya jalatti argamaniif seeraa jechuudha. Lakkoofsan ibsee jechuudha. Lakkoofsan ibsee egaa kaasaan kuni akka kanatti maqibsoota maqaa hordofuudha yookiin maqaa booda galuudhaanii maqaa sana lakkoofsan ibsan maqibsoota lakkoofsaa jedhama jechuudha. Maqibsoota lakkoofsaa. Egaa isaan kuni maqibsoota lakkoofsan jechuudha. Kan lakkoofsan ibsanii. Egaa isaan kuni akka kanatti hubachuu ni dandeessu. Egaa itti fufnee ilaalla ammallee gosoota maqibsootaa isaan 3ffaa. Egaa isaan kun maqibsoota
abbummaa agarsiisanidha isaan sadaffaa kun. Abbummaa kan agarsiisanii maqibsootaa akkamii akka ta'an immoo mee hin ilaalle. Egaa abbummaa kan jedhu kuni qabeenyi tokko kan eenyu akka ta'e kun eenyummee qabeenya tokko agarsiisuudhaaf kan fayyadanidha jechuudha. Kanaafuu isaan kun abbummaa maqichaa ifa gochuun tajaajilu jechuudha. Abbummaa maqichaa ifa gochuudhaan tajaajilu jechuudha. Isaan kun maqaan sun yookiin maqaa sanatti aananii dhufuudhaanii abbummee qabeenya sanaa qabeenyi sun kan eenyu akka ta'e eenyutti akka argamu kan jedhu nuuf ibsa jechuudha. Isaan kun akkaatuma kan eenyu kan jedhu gaaffii sanaaf deebii nuuf kenna jechuudha. Gaaffii kan eenyu kan jedhu sanaaf deebii nuuf kennu jechuudha. Egaa hima gaaffii akka sanaatiif deebii kennu. Mee fakkeenyaaf ni ilaalla. Maallaqa koon kenneef. Amma maallaqni kun kan eenyu ta'uu ibsa. Kan koo qabeenya koo jechuudha. Abbummeen isaa eenyudha? Ana jechuudha. Egaa maallaqa koon kenneef. Koon kan jedhu kuni kan koo ta'uu isaa ibsa jechuudha. Egaa isaan kun kan eenyu kan jedhu deebii kennu jennee jirra. Maallaqa eenyu akka ta'e deebii isaa nutti himira jechuudha. Har'a kitaaba isaan dubbisaa oole. Kitaaba eenyu? Kitaaba isaan dubbisaa oole. Egaa kitaaba kan jedhuun kan eenyu akka ta'e ibsee maallaqa kan jedhuun kan akka eenyu ibsee jechuudha. Inni tokko qabu kan akkasatti. Fakkii sadaffaa irratti konkolaataan keenya nu jalaa cabe. Konkolaataan keenya nu jalaa cabe. Konkolaataan keenya nu jalaa cabe. Konkolaataan eenyu? Keenya. Konkolaataan illee qabnu yeroo fakkeenya fudhadhee konkolaataa keenya nu jalaa cabe. Egaa konkolaataan nu jalaa cabuusaa asirratti ibsa. Kan eenyu kan jedhu? Keenya kan jedhu gaaffii kan eenyu jedhuuf deebii kenneera jechuudha. Afuraffaa irratti abbaan keessan eessa jiraa? Abbaan eenyu? Keessan kan jedhu. Kan isaanii yookiin keessan. Abbaan keessan eessa jira? Egaa qaama lammaffaadha jechuudha. Isaan kun akkuma yeroo darbe waa'ee bamaqaa ilaallee isaan kun lammaffaadha. Keessan kan jedhu sun qaama lammaffaa yookiin ramaddii lammaffaa sana keessadha. Kanaafuu abbaan keessan eessa jiraan jedhu kun keessan kan jedhu kuni abbummee abbaa sana abbaan sun kan isaanii ta'uu nuuf ibsa yookiin kan eenyu kan jedhu deebii nuuf kenna. Laliseen obboleettii isheeti. Obboleettii eenyu? Kan ishee. Ishee kan jedhu kun caaltu ta'uu danda'a yookiin immoo kan nama maqaa biraa ta'uu danda'a, daraartu ta'uu danda'a. Egaa laliseen obboleettii isheeti. Obboleettii eenyu? Ishee kan jedhu akka sanatti egaa gosoonni maqibsoota akka kanaa kunniin abbummee maqaa sanaa nuuf ibsu jechuudha. Abbummee maqaa isaa nuuf ibsu. Maaliif osoo maqibsoonni abbummee kunniin hin jiraatin ta'ii waa'ee maqaa sanaa sirriitti beekuun in ulfaata jechuudha. Fakkeenyaaf har'a kitaaba dubbisaa oole. Kitaaba eenyu? Kitaaba isaa kan eenyu kan ta'e. Konkolaataa nu jalaa cabe. Konkolaataan eenyu? Kan keenya. Abbaan eessa jira? Abbaan eenyu? Abbaan keenya. Laliseen obboleettiidha. Yoo jennamu obboleettii eenyu? Obboleettii isaa moo obboleettii ishee moo obboleettii isaanii moo kan eenyuti kan jedhu gaaffilee kan eenyu jedhuuf deebii nuuf kennuuf nu tajaajilu jechuudha. Isaan kun maqibsoota abbummee ibsan jennaan jechuudha. Maqibsoota abbummee ibsan. Mi'a afuraffaa irratti immoo maqibsoota maalummaa agarsiisan ilaalla. Maqibsoota maalummaa agarsiisan. Egaa isaan kun kanneen maalummaa maqaa sanaa ibsanidha. Maalummaa maqaa sanaa kan nuuf ibsu jechuudha. Egaa jechoonni maalummaa ibsan kun kan akkamiiti kan jedhu fakkeenya fudhannee ilaalla. Egaa maalummaa kan jennu maalummaa maqaa sanaa. Maqaa sun kan akkamiiti? Maalummaan isaa akkamii kan jedhu maalummaa maqaa sanaa sirriitti nuuf ibsu jechuudha. Mee fakkeenya kana fudhannee ilaalla. Tolaan mana bal'aa ijaare. Egaa asirratti bal'aa kan jedhu kuni maalummaa mana sanaa nuuf ibsa jechuudha. Mana dhiphaa, mana bal'aa, mana guddaa, mana xiqqaa yookiin mana olee, mana dalgee jennee akka sanatti maalummaa maqaa sanaa jechuudha. Maalummaa maqaa sanaa nuuf ibsuun nu tajaajila jechuudha isaan kun.
Egaa kun isaan immoo gaaffii akkamiitiif deebii kennu jennee ilaallee kan akkamii kan jedhuu fi gaaffii sanaaf deebii kennuu danda'u. Fakkeenya lammaffaa irratti hiriyaan kee dheeraan sun nama gaariidha. Hiriyaan kee dheeraan kan jedhu kun amma hiriyoota isaa keessaa isa dheeraa sana ta'uu nutti ibsa jechuudha. Isa dheeraa sana kam kan jedhuuf deebii kenna yookiin immoo hiriyaa isa akkamii kan jedhuuf deebii kennaa jechuudha. Sadaffaa irratti konkolaataan keenya haaraan sun nu jalaa cabe. Haaraa egaa reefu keenya kan jedhu kuni ibsa maqaa jennee turre jalqaballee inni sammas ibsuma maqaati. Konkolaataan keenya kan jedhu kunis haaraan kan jedhu lachuu ibsuma maqaati garuu addattan cabsee kana qofa fudhe malee isaan lachuu ibsuma maqaati. Caalatti ibsame konkolaataa keenya haaraan keenya keessa konkolaataa 10 qabaachuu dandeenya 10 keessa isa haaraa. Kanaafuu inni haaraa jedhu kuni maalummaa konkolaataa keenya sana ibsa jechuudha. Konkolaataa keenya isa haaraa ta'uusaa sana ibsa jechuudha. Isaan kun maalummaa konkolaataa keenya akka deebinuuf kenna jechuudha. Afuraffaratti buna jimmaa jaalata. Buna akkamii jaallata? Buna jimmaa. Egaa bunni kuni kan jimmaa ta'uusaa yookiin maalummaa buna sanaa nutti ibsee jechuudha. Shanaffaadhaatti tufaan niitii gabaabduu fuudhe. Niitii akkamii fuudhe? Gabaabduu kan jedhu niitii akkamii kan jedhu yookiin immoo gaaffii akkamii jedhuuf kan akkamii jedhuuf deebinuuf kenna jechuudha. Egaa gosoonni maqibsoota akka kanaa kunniin maalummaa maqaa sanaa ibsuudhaa fi akka kanatti galanii nu tajaajilu jechuudha. Itti fufnee ammayyuumee gosoota maqibsoota biraa ilaallaa. Egaa isaan kun immoo maqibsoota bifa agarsiisan. Egaa kuni baay'ee nama rakkisu. Bifa jechuun maal akka ta'e halluudha. Bifa akkamii akka qabu jechuudha. Maqaan sun bifa akkamii akka qabu agarsiisu jechuudha. Isaan kun maqaa bifa maqichaa ibsuuf tajaajilu jechuudha. Isaan kun waan nama rakkisu miti. Sangaa gurraacha bite. Sangaa bifa akkamii bite? Sangaa gurraacha. Egaa bifa akkamii kan jedhuuf gaaffii kennuuf tajaajila jechuudha. Sangaa gurraacha bite. Xaafii adiin buddeenaaf gaariidha. Xaafiin akkamii? Adiin kan jedhu egaa halluu xaafii sanaa yookiin bifa xaafii sanaa ibsa jechuudha. Farda diimaa yaabbate. Egaa farda akkamii? Farda diimaa yookiin farda bifa akkamii qaba jechuudha. Bifa akkamii? Bifa diimaa. Abdiin kophee keelloo bitate. Kophee halluu akkamii bitate? Kophee keelloo. Mana isaanii halluu boora diban. Halluu akkamii? Halluu boora. Egaa halluu akkamii akka diban nutti ibsa jechuudha. Egaa isaan kunniin gosoota maqibsootaa bifaaf deebii kennan yookiin immoo waa'ee maqaa sana bifa isaa kan ibsan jechuudha. Maqaa sana xananii galuudhaanii waa'ee bifa maqaa sanaa kan nu ibsan maqibsoota bifaa jedhamu. Egaa isaan kun halluudha. Nama waan rakkisan hin qabne fakkeenya garaagaraa fudhattanii shaakaluu dandeessu jechuudha. Mee amma immoo isa biraa ilaallu. Egaa gabaabseen xumuraa maqibsoota amala waan tokkoo agarsiisan. Isaan kun immoo amala agarsiisuudhaaf. Amala akkamii kan jedhuuf deebinuuf kennu jechuudha. Egaa isaan kun qulqullina wanta sanaa, qulqullina maqaa sanaa sirriitti nuuf ibsu jechuudha. Mee fakkeenya kana ilaallu. Mucaan sun amala hamaa qaba. Amala akkamii qaba? Amala hamaa. Amala akkamii kan jedhuuf deebinuuf kenneera jechuudha. Farda collee bitate. Farda akkamii bitate? Collee kan jedhu kun amala farda sanaa nutti hima jechuudha. Tolaan amala gaarii qaba. Amala akkamii qaba? Amala gaarii. Gaarii kan jedhu kuni waa'ee amala tolaa nuuf ibsaa jechuudha. Afuraffaa irratti namoonni bara kanaa jallina jaalatu. Namoonni bara kanaa jallina jaalatu. Egaa maal jaalatu? Jallina. Amala akkamii jechuudha? Amala isaanii sana. Amala jallina kan jedhu kana. Jallina jaalachuu asirratti jallinni kan jedhu kuni amala akka amalaatti consider ta'e jechuudha. Akka amalaatti maaliif? Namni tokko amala gaarii qaba. Amala badaa, amala jallinaa, amala gaarummaa akkas qabaachuu danda'a. Egaa kun jallina
kan jedhu yookiin namoonni bara kanaa amala jallinaa qabaachuu isaanii kan agarsiisu jechuudha. Jallina qabaachuu isaanii agarsiisu namoonni bara kanaa jallina jaalatu kan jedhamudha. Jallina kan jedhuun amala namoota bara kanaa ibsa jechuudha. Akkasuma shanaffaa irratti barsiisaan keenya herreegaa amala rakkisaa qaba. Egaa barsiisaan keenya herreegaa amala akkamii qaba? Amala rakkisaa qaba. Egaa barsiisaa keenya herreegaa kan jedhu kuni haga asitti ibsa maqaa ta'uu danda'a. Garuu isaan irratti xiyyeeffadhee isa kan amala waan ta'eef amala rakkisaa qabaachuusaa jechuudha. Amala rakkisaa qabaachuusaa jechuudha. Amala rakkisaa qabaachuusaa ibsa jechuudha. Egaa akka kanatti maqibsoonni galan kunniin maqibsoota amala wantootaa yookiin amala maqaa sanaa ibsan jedhamu. Egaa isaan kun akkuma maqaan isaanii ibsu amala maqichaa ibsu jechuudha. Egaa kana qofan fudhadhe malee fakkeenyi baay'ee qoodamni baay'een jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf maqibsoota iyyaafannoo agarsiisan kan biraa jiraachuu danda'u. Egaa maqibsoota iyyaafannoo kan jedhamanii gaaffii jechoota iyyaafannoo fayyadamuudhaan kan waa'ee maqaa sanaa ibsan. Fakkeenyaaf abbaa eenyu barbaadda, maallaqa meeqa feeta, akkasanitti isaan kana karaa garaa dubbisuu dandeessu. Egaa yeroo qusachuudhaaf akkasitti dheeranneef isaanuma kanneen isiniif qabadhee dhiyaadhee qoqqoodama maqibsoota jechuudha. Egaa barumsa keenya har'aa yoon guduunfu har'a kan ilaalaa turre waa'ee ibsoota maqaati. Egaa ibsoonni maqaa yookiin maqibsii maal akka ta'an, maaliif akka fayyadan, yoom akka fayyadaman, faayidaa isaanii wajjin, fakkeenya wajjin, qoqqoodama isaanii wajjin ilaalleerraa. Egaa kan namoonni gaaffii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan karaa koomentii nuuf kaa'uu dandeessu. Akkasuma karaa garee keenya telegiraamii fi waatsaappii karaa fuula feesbuukiitiin nuuf kaa'uu dandeessu isiniin jedha. Egaa barnoonni keenya har'aa kana fakkaata. Namoonni haaran immoo gara garee keenya dhuftan yoo jiraattan chaanaalii keenya sabiskiraayib laayik gochuudhaan jajjabeessaa. Yoo isin tole warra kaaniifis sheer godhaa isiniin jenna. Barumsi keenya har'aa kana fakkaata. Barumsa biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii.